Maddeen alaatii qabadhettiin darbaa ramaddeen taphoota waancaa addunyaa bara 2026 kaleessa Ameerikaa Washington DC'tti baheera. Lionel Messi kan durfamu shaampiyooniin addunyaa gariin biyyaalessa Argentina ramaddii 6 jalatti biyya Cristiano Ronaldo Portugal ramaddii 6 jalatti ramadamanii jiru dabalata qabna. This is where the FIFA 2026 World Cup draw was held. Seenaa dorgommichaa waggaa 96 booda biyyoonni 48 kan irratti hirmaatan waancaa addunyaa bara 2026tiif kaleessa Ameerikaa galma John F Kennedytti ramaddiin baheera. Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon waloon ta'uun dorgommiin qopheessan kun seenaa dorgommichaatiin waancaa addunyaa yeroo duraatiif biyyoota 3 keessatti qophaa'udha. Ramaddii kaleessa bahee kana taphataan duraanii Manchester United Rio Ferdinando dursu gargaartuu isaa ta'uun taphattuun kubbaa miilaa Ameerikaa Samantha Jones dursitee jirti. Garee 12tti qoodamuun ramaddii bahee kanaan shaampiyoonni addunyaa bara 2022 Argentinaan ramaddii 6 jalatti Austria, Algeria fi Jordan waliin ramadamte. United States of America. Excellent Group D1. Qopheessitoonni sirna kana Ameerikaan ramaddii 6 jalatti Austraaliyaa, Paraagwaay fi biyya Awurooppaa adda hin bahin waliin ramadamte. Ramaddii 6 jalatti Meksikoon, Riippaabilika Kooriyaa, Afrikaa Kibbaa fi biyya Awurooppaa gulaallii xumuraatiin adda baatu tokko waliin yoo ramadamtu. Ramaddii kana kan adda taasisu Meksikoo fi Riippaabilikni Afrikaa Kibbaa tapha baniinsaa dorgommichaa waliin taphachuu isaaniiti. bara 2010 waancaa addunyaa Afrikaan Kibbaa qopheessite biyyoonni lamaan tapha baniinsaa yeroo taphatan gooliin Siifuu Shabalaalaan galchee gooliiwwan waancaa addunyaa irratti galan keessaa waggootaaf yaadatamaa kan jiraatanidha. Qopheessitoota dorgommichaa keessaa tokko kan taate Kanaadaan ramaddii 6 jalatti qopheessituu waancaa addunyaa bara 2022 Kwaatar, Siwiizerlaand fi biyya Awurooppaa gulaallii xumuraa eeggattu waliin ramadamte. Biyyittii Cristiano Ronaldo Portugal ramaddii 6 jalatti Kolombiyaa, Uzbeekistaan fi biyyoota mo'atanii darbuun taphatan Riippaabilika Dimokiraataa Kongo, Jamaikaa fi Niw Kaalidooniyaa keessaa tokko waliin ramadamte. Shaampiyooniin Awurooppaa Speen ammoo biyya waancaa addunyaa jalqabaa qopheessite Uraagwaay akkasumas Saawudi Arabiyaa fi Keep Verde waliin yoo ramadamtu. Waancaa addunyaa Kwaatar qopheessite irratti hanga walakkaa xumuraatti gahuun biyya Afrikaa jalqabaa kan taate Morookoon, Biraazil, Heeyitii fi Iskootlaand waliin ramadamteerti. France. At the last 7 World Cups, France have reached the final 4 times, winning twice in 19... Ramaddii cimaa dorgommichaa jedhameen shaampiyooniin bara 2018 France, Senegal, Norway fi biyya Awurooppaa gulaallii xumuraatiin adda baatu waliin ramadamteerti. Ramaddii laa jalatti England, Croatia, Ghana fi Panamaan yoo ramadaman biyyiti Muhammad Salah Egypt ramaddii gaa jalatti Belgium, New Zealand fi Iran waliin ramadamteetti. Shaampiyoonni addunyaa bara 2014 German, Ecuador, Cote d'Ivoire fi biyya seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatti firmaatteen Kroaasiyaa waliin ramaddii jalatti ramadamte. Gulaallii biyyoota Afrikaatiin taphoota hundaan injifachuun gooliin tokkos osoo ittiin galin kan darbete Tuniziyaan ramaddii faa jalatti Neezerlaand, Jaapaanii fi biyya Awurooppaa gulaallii xumuraatiin beekamtu waliin ramadamteerti. Waancaan addunyaa bara 2026 gareewwan 48 taphoota 104 keessummeessuun istaadiyeemota 16 irratti taphatama. Ramaddii gareewwan 4 qabu kana keessaa biyyoonni 2 kallattiin ni darbu. Biyyoonni 8 garee gaarii sadaffaa ta'uun darbu. Dorgommichi guyyoota 39f dorgomma. Please welcome football's #1 fan, the FIFA president Gianni Infantino. Prezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump badhaasa nageenyaa FIFA Peace Prize yeroo jalqabaatiif qophaa'e injifataniiru. Badhaasa Prezidaantiin FIFA Gianni Infantino barana yeroo jalqabaaf namoota nageenya buusuu fi uummata addunyaa tokkoomsuu keessatti hojii addaa hojjetaniif qopheessan kana Donald Trump badhaafaman. Prezidaantiin FIFA Gianni Infantino sagantaa ramaddii baasuu Waashingtenitti geggeeffame irratti Donald Trump addunyaa irratti nageenya akka mirkanaa'uuf hojii hojjetaniif beekamtii kennuuf badhaasicha kennineef jira jedhani. Donald Trump gama isaaniitiin waraanni hedduun akka hin kaane dhaabsifnee jirra, lubbuu miiloonotaas du'arraa baraarree jira jedhani. Kubbaa miilaa ispoortii jaallatamaadha kan jedhan Trump waancaa addunyaa barana karaa sin argitanii hin beeknen keessummeessinas jedhaniiru. Badhaasa nageenyaa FIFA Peace Prize kun garuu komii garagaraa keessummeessaa jira. FIFAn badhaasicha yeroo ifoomsu manni maree FIFA fi pirezidaantii taanaan FIFA irratti waliin galle.
namni badhaasicha injifatu haal duree kamiin kan jedhu irrattis hin mari'annes jedhamee jira. Fiifaan adeemsa badhaasichaa fi adeemsa isaa irratti ibsa bal'aa akka kennuu qabu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch xalayaanis gaafatee ture. Premier League England har'a dursaa liigicha Arsenal sadarkaa sadaffaarra kan jiru Aston Villa waliin taphata. Roobii darbee Brentford kan injifate Arsenal garaagarummaa qabxii 5 liigicha dursuu taphoota 3 walitti aansee kan injifate Aston Villa waliin morkata. Leenjisaan Arsenal Michael Arteta barana ga'umsa gaarii mul'isaa kan jiru Michael Merino sarara fuulduraa irratti ni fayyadamaa jedhame. Kai Havertz, Victor Koreji fi Gabriel Jesus ammas miidhamarra jiru. Declan Rice fi Christian Musqueraan qorannoo dabalataa barbaadus jedhame. William Saliba fi Sandro Trossard taphatti deebi'uuf itti dhiyaataniiru. Gama Aston Villaatti Emiliano Martinez miidhamaan hin taphatu jedhamee jira. Tapha Chelsea har'a dirreen ala Bournemouth waliin taphatuun ammoo Chelsean Enzo Maresca taphattoota jijjiiruun akka fayyadamanis ibsaniiru. Moses Casedoon adabbiin hin taphatu kan jedhan leensichi sanaan ala taphattoonni guutuun fayyaa guuturra jiraachuus ibsanii jiru. Itti irratti Manchester City Sunderland taphni keessummeessuun tapha cimaa eegamudha. Newcastle United Burnley, Tottenham, Brentford, Everton, Nottingham Forest, Liverpool, Leeds United waliin morkiin taasisanis ni eegama. Rukiin xumuraatti La Liga Spain har'a Barcelona Real Betis waliin taphata. Taphoonni torbee 16ffaa La Liga har'a yoo xumuraman Real Oviedo Mallorca waliin morkiin geggeessan eegama. Har'a taphoota 5 darban kan injifate Barcelona dirreetiin ala Real Betis waliin morkata. Real Betis baran dirree isaa irratti dorgommii hundumaa taphoota 8 osoo hin mo'amin imaluunsaa Barcelonaaf yaadda'uumira. Tapha kanaaf Marc Andrés ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez fi Dani Olmoon miidhamaan hin taphatan jedhamee jira. Tapha biraa Athletic Bilbao'n Atletico Madrid yoo simatu Villarreal fi Alaves Real Sociedad waliin morkatu. Boru Real Madrid Celta Vigo waliin morkiin taasisuu ni eegama. Mbappeen bara 2025 gooliiwwan 55 galchuun ga'umsa dinqiirratti argama. Dorgommii kubbaa miilaa barattoota Pan Afrikaan Itiyoophiyaan dubaraan goolii 10-0 Jibuutii injifatte. Dorgommii kubbaa miilaa barattoota Pan Afrikaa biyyoota baha fi giddu galeessa Afrikaa Ugaandaa Kaampaalaatti har'a dorgomamuu eegalee jira. Dorgommii kubbaa miilaa barattoota Pan Afrikaa barattoonni mana barumsaa Daakoo Garaadoo Asallaa fi Gadaaroo Balee Adaamaa Itiyoophiyaa bakka bu'uun hirmaachaa jiru. Itiyoophiyaan garee dorgommicha irratti hirmaatuuf kaleessa geggeessaa taasifte. Tapha mo'atanii darbuu har'a istaadiyeemii giddu gala teeknikaa Kaadibaatti taphatameen Itiyoophiyaan Jibuutii 10-0 mo'atte. Tapha mo'atanii darbuu dubaraan Booruma Sudaan kibbaa waliin kan taphattu ni ta'a. Dhiiraan har'uma Itiyoophiyaan Taanzaaniyaa goolii 1-0 injifatteerti. Premier League Itoophiyaa torbee 9ffaan Walaayittaa Diichaan Madagannat Shiree waliin qixa bahe. Madagannat Shireen goolii daqiiqaa 54ffatti Shimakket Gugsaa peenaalitiin galcheen dursaa ture. Ta'us Walaayittaa Diichaa goolii daqiiqaa 88ffaarratti Azaariyaas Saabeel galcheen qabxii tokko argate. Taphoota 4 darban keessaa 2 injifachuun 2 qixa bahuun osoo hin mo'amin imalaa kan jiru Madagannat Shireen qabxii 13 sadarkaa 7ffaa qabateera. Taphoota 5 darban keessaa 1 injifatee 4 qixa kan bahe Walaayittaa Diichaan ammoo qabxii 7 sadarkaa 17ffaarratti argama. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Itoophiyaa Madeen Itiyoo Elektiriik waliin qixa bahe. Itoophiyaa Madeen goolii daqiiqaa 12ffaarratti Ramadaan Yuusuf peenaalitiin galcheen dursaa ture. Daqiiqaa 81ffaarratti Abinna Tasfaayee Itiyoo Elektiriikiif goolii qixxeessituu galche. Itiyoo Madeen taphoota 2 walitti aansee erga mo'amee booda qixa bahee qabxii 9 sadarkaa 14ffaarratti argama. Taphoota 2 darban walitti aansee qixa kan bahe Itiyoo Elektiriik qabxii 16 sadarkaa sadaffaatti ol siqeera. Premier League Itiyoophiyaatiin har'a taphoonni 4 ni taphatamu. Istaadiyeem Finfinneetti sa'aatii 7 eegalee Baankiin Daldala Itoophiyaa Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat waliin sa'aatii 10tti Dirreedawaan dursaa liigichaa Buna Sidaama waliin taphatu. Istaadiyeem Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 9 eegalee Adaamaan Qiddus Goorgis waliin morkiin taasisan eegama.
Qiddus Giyoorgis waliin kan taphatu Adaamaan taphoota 5 darban keessaa 3 injifatee tokkoon kitabaa'uun tapha tokko mo'ame. Qiddus Giyoorgis ammoo taphoota 2 walitti aansee erga mo'ame booda torbee darbee Arbaa Minch injifachuun qabxii 15 sadarkaa afuraffaarratti argama. Haruma sa'aatii 12 eegalee Shaggar Bahar Daar waliin taphata. Boruu Finfinneetti Hawaasaan Machaal, Maqalee Sabaa Indartaan Faasil, Hawaasaatti ammoo Hadiyyaa Hosaanaan Nageellee Arsii Arbaa Minch Buna Itoophiyaa waliin taphachuun torbeen 9ffaan goolabamu. Kubbaan saaphanaa Oromiyaa hanga dorgommii liigiitti dorgomuu eegalus koorniyaa giddugaleessa godhachuu dhabuun hanqina ta'eera. Magaalonni fi godinaaleen ammoo xiyyeeffannoon ispoortii kubbaa saaphanaaf kennan laafaa yoo ta'u kana sirreessuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon dargaggoof ispoortii Oromiyaa beeksisee jira. Saamu'eel Joonsi. Dorgommiin mo'attoota kubbaa saaphanaa Oromiyaa bara 2018 kilaastara garaagaraa 5tti qoodamuun dorgomamu keessaa kan magaalaa Adaamaa dorgomamuun ni yaadatama. Kubbaa saaphanaan Oromiyaa keessaa kilaboonni hedduun hanga biyya bakka bu'uun hirmaachuutti gahaa turanis sababa xiyyeeffannoo dhabuu ispoortii kanaan gadi bu'aa dhufe. Bara darbee biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa carraa dorgommii bal'isuun kaka'umsa kubbaa saaphanaa yoo dabalu carraa dorgommii fi hojii baniira. Ta'us bara dorgommii kana marsaa mo'attootaa magaalaa Adaamaatti dorgomameen garee dubartootaa hirmaachisuu dhabuu akka hanqinaatti taajjabneerra. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Saaphanaa Oromiyaa obbo Baqqalaa Raasuu baay'inni kilaboota galmaanii 3 qofa waan tureef hirmaachisuu hin dandeenye jedhan. Dubartoonni baay'ee xiqqaachaa jiru. Kan darbees tapha guutuu Oromiyaa gaggeessinu garee 9 hirmaate, garee 44 keessa garee 9 hirmaate. Akka birootis kallattii gama laallee keessatti dubartoota xiyyeeffannoo barbaachisaadha. Amma qajeelfama keessa akka ooluu danda'u akka biirootis akka federeeshiniittis wanti jalqabnee jira jechuudha. Gareen kubbaa saaphanaa dhiira fidee dhufuu qabu dubartoonni hirmaachuu qaban. Kuni biiroonis maandeetti qabatee tokko fudhateera jechuudha. So kan amma kanarratti garee 3 taanaan duubaan akka hafan goone akka hafan ta'e jechuudha. Sababni isaa garee 3f as keessatti ta'u waan jedhan namni karaa fagoorra dhufee kan jedhan kasanii isa xiyyeeffannoo goonee kan itti hojjennu ta'a jechuudha. Hirmaattonni dorgommii kanaa hanqinoota kaasan keessaa tokko kilaboonni taphattoota fuula ol fakkaataa waggaa waggaan hirmaachisuudha. Fuula haaraa fuula tokko kan inni ta'uu fi dargaggeessi itti guddachaa deemaa jiru. Kuwaasii miilaa olaaltee amma sadarkaa gadi amma umurii 13tti jira. Kan kuwaasii harkaasii yookiis marab kuwaasii kanas ammatu uumame dargaggeessa jalaatti fidaa deemta. Bara dhufurraa eegaluudhaan seerri haaraan hojiirra oolu bakka buutonni akka baay'atan taasisuu danda'a jedhan obbo Baqqalaa Raasuu. Mo'amtoota kun ijoollee carraa arganii akka argatanuuf ammaan booda warri mo'amtoota kana keessatti hirmaatee gara liigiitti bahe liigii keessa gadi bu'ee taphachuu hin danda'u. Ammaan boodatti bara kana banaa gooneerra. Kan liigii taphachuu qabu liigii taphataa bifa haarawaan taphataa haaraa finnee dorgomsisnee jechuudha kanaan boodatti. Hambanaan liigii keessa gale baruuf as deebi'een taphatu. Because liigii taphata malee gad deebi'ee taphattoota haaraa faana dorgomuun sirriin ta'u jechuudha. Aanaa magaalonni fi godinaaleen kubbaa saaphanaa caalaa sochii ispoortii biraaf xiyyeeffannoo kennuun kubbaan saaphanaa akka hin guddanne wantoota gufuu ta'anidhas jedhu. Osoo xiyyeeffannoo kubbaa saaphanaa irratti hojjetamee taphattoonni garaagaraa baay'ee bahuu danda'a. Taphattoota kan ammoo kan argachuu dandeessu gandarraa kaateeti. Ganda keessatti osoo taphni garaagaraa kan geeffamu ta'e taphattoonni garaagaraa bahuu danda'u. Kanaaf federeeshiniin kubbaa saaphanaa xiyyeeffannoodhaan osoo waan kanarratti xiyyeeffatee hojjetee baay'ee gaariidha ta'ee yaada. Utuu hundeessanii hojjechiisanii dargaggeessi kanaa ol bahuu danda'a. Fakkeenyaaf poolitekniika leenjii ogummaa dargaggoota laatu cinatti ijoollota kana gurmeessee fideera. Akkasuma aanaan hunduu gurmeesseetu fide tokko kaka'umsa guddaatu uumama. Fedhiin gara kanatti hawaasa hammachuu danda'a jecha. Kuwaasii miilaa akkuma bahee ilaalu tiimiin ammanaa magaalaa kana keessaatu bahee namni bahee ilaaluudhaaf dargaggeessi illee gara kanatti dhufuudhaaf hin hawwata ture. Ka'umsumaanii nama qaama sochootu sun jiru. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti gorsaa kan ta'an obbo Fissaa Gabra Mikaa'el rakkoo kana furuudhaaf mariin hojjechaa jirra jedhan. Fedhiin isaanii gadaanaadha. Garuu maal gochaa jirra? Mari'achiisaa jirra. Akkuma argaa jirtu mari'achiisnee waliin hojjannee waan deeggaraman deeggarree leenjisummaa kennine qaamaan illee argamnee jara mari'achiisuudhaan kilaboota kana bakkatti deebisuudhaaf hojjetamaati kan jiru. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti kilaboonni baay'een ni hirmaatu. Isa qofaa odoo hin ta'in ispoortiin naannoo keenya keessatti kubbaa saaphanaa sadarkaa isaatti deebi'a jedheetanii yaada jechuudha.